Kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Kun VTV dha. Sagantaa sanbata keessaniiti. Baga bara haaraatiin isiniin gahe. Dukkana gannaati baga booqaa birraatti ceetan jenna. Fundurri keenya immoo irreechi keenya jira, masqalli jira. Baga geessan hundaanuu jechuu barbaanna. Gara keessummaa keenyaatti yoo dabarru keessummaan keenya kabajaa, keessummaan keenya addaa kana har'aa weellisaa sagaltamoota keessatti sirriitti itti weellistan beektanidha. Weellisaa keenya Taganee Nagaash. Baga nagaan dhufte jenneera Taganee. Baga nagaan nu eegdan. Akkami ayyaanni? Ayyaanni baay'ee gaariidha. Jala bultii jala jirraa mire. Barri haaraa? Gaarii fakkaata. Karoorfatteetta bara haaraa kana waan akkasii hojjedhaa kan jiru? Mee immoo baddeerta maali Taganee Nagaashin hin arginu jaanu nuti xixiqqaa taane anillee akkasumallee waliin caalloo bireedhaan garuu ogummaa aartii kana keessatti na dursiteerta. Kanaaf sagaltamoota keessatti kan ijoollummaa keenya yaadannu taakkee ni yaadanna sirba kee akkasumas sirboota godinaalee hedduu sirbiteerta. Kan irra caalatti immoo ka amma keessummaa gooneetiin si affeere sababni guddaan immoo kan sirba kee kan waaqeffannaatti sirbite san irratti sirba ajaa'ibaati. Yeroo san irreechaa irreeffannu kan jiru yeroo hin jirretti kan sirbitan isini. Kanaaf galata qabdu gamanumaan amma maaliif baddee maali nu mul'attu namoonni baay'een hin gaafatu waan ta'eef nullee iyyaafannee eessa jirta maalirra jirta kan jiru maaf baddee jechuuf. Dhugaadha. Gam tokkoon hojii aartii kana hin dhiifne hojjechaa tuman jira. Jidduudhaan immoo barumsattan xiyyeeffadhe. Yeroon dura gara sirbaatti dhufu barumsa addaan kuteen kanan dhufe. Jaalala barumsaa san waan qabuuf sirbuma kiyya irratti immoo sabni Oromoo akka baratu dhaamsa dabarsee anis dhaamsa dabarsuu qofa osoo hin ta'in barachuu waan irraa eegamuuf achirran ture. Amma immoo bara haaraa kanatti waan haaraa qabadhe deebi'ee jira. Kanaaf hojii haaraanis deebi'aa jira. Hojii aartii kana hin dhiisne barumsaa fi jechaa jira. Mee duubatti si haa deebisuuti sirba kana yeroo baastu jalqaba baandiin jiituu magaalaa Adaamaa kana keessatti baandiin jiituun hedduu baandii beekamaadha. Hawwisoon jiituu kuni ijoollee hedduu horateera. Isaan keessaa ati tokkodha. Kan maqaa isaanii waamuu yoo barbaachise ta'e ka Amiin Huseen fa'aa jiru, gama taatummaatiin Urgii Daadhii fa'aa jiru, Girmaa Warquu fa'aa. Weellistoota hedduudha. Kana yeroo sanii isin baataniirtu aarsaa hedduu kaffaltanii as geessanii mee waa'ee baandii jiituu mee na yaadachiise. Akkam ture yeroo sanii jaalalli aartiif jiru sirboonni keessan baay'een isaanis baandii kana keessa ijoolleen baatan sirboonni keessan ciccimaadha hanga ammaattis dhaga'amaatiin hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo san of kennineeti kan hojjennu. Ani akka tasaa ta'e asii aanaa lumee ganda joogoo gudeeddoo jedhamu Adaamarraa kiiloomeetira 10 wayi kan hin caalle kotteedhaan dhufneeti kan shaakallee deebinee gallu. Ani jira Caaltuu Hayilamaariyaam ijoollee naannoo tokkooti. Jaalala aartiirraa kaka'e kotteedhaan dhufneeti Adaamatti shaakallee kan deebinu mindaa tokko malee waa tokko malee yeroo sanitti dhaabbanni World Vision jedhan tokko meeshaa akka gargaarsatti nu kenne. Aanani Adaamas immoo hojii aartii kana keessa nu galchuudhaan waa'ee HIV irratti hojjechaa turre Jeneraataraa fi Montaarboo 6 chaanal jedhu qabannee naannoo Adaamaa kanatti dadhabbii keenya argeeti naannoo Amadeetti mana gibirinaa jedhamu tokko nu kenne. 97, 98, 99 waggaa afuriif achi keessa turreetti dhumarra immoo qaamni lafa san barbaadu nullee baasee meeshaa urjiillee qaamni biraa fudhate jiituu fudhatanii bakka garuu namni achi keessa ture tokko kan kufe hin jiru. Baandichi abitti naama malee hunduu bakka guddaa jiran ijoolleen. Galanni baandii sanii keessa keenyaan badu jechuufan. Jaalalli isin waliif qabdan yeroo sanii jaalalli hojiif qabdan natti maa jirta. Asi Mojoo fi Adaamaa gidduudha ati dhalatee kan guddatte. Achi kiiloomeetira 10 caalu lukaan dhufteetiniin hojjettee deebita.
caaltuunis ammoo weellistuu cimtuudha sirba ulfaataadha sirboota babbareeda baasaatiin hin jirti. Amma jaalalli yeroo san aartiidhaaf qabdanii waliin immoo kabajni isin waliif qabdanii akkam ture yaadannoo mee jiituu keessa jiru na yaadachiise. Dhugaadha yaadannoo hedduu qabna. San keessa godina Shawaa Bahaa kana keessa baandii san hin deemnee ni hojjenna. Akka tasaa yeroo tokko karaa baatuu kanatti hojii waltajjiitiif baaneti Amiin Hussein Baaleen bu'aa jedhee sirba maayikii waayirles jedhantu jira isa qabatee uummata keessa aniif nagahoo tolaa immoo jalaa qabna waltajjii irratti beekta namoonni akka waan nu sirba sirbi nutti fakkaatee dhufanii nu badhaasu yoo nu badhaasa amma nagiin badhaafame narras hin jira keenya nagarruu miiree kan walii malee mee narratti ilaalinaa jedhe guddichi man jedheeni guddichi ma shubbisi guddichi qarshii dhibbaa yeroo sanii mudannoo kana fa'a mudannoo kana fa'a qabna baay'ee jira mudannoo kana fa'a osoo ati irraa fuudhaa jirtu mee kiyya irratti na laali narratti ilaali guddichi maatti fufi kana fa'a jira naginni sollisaa cimaadha yeroo sanii dhugaadha dhugaa baay'ee isin dinqisiifatamuu kan qabdanidha. Wanti guddaan immoo urgii daadhii baay'een dinqisiifadhaan hojii diraamaa inni hojjetu achitti yeroo sanis weellisas diraamaas hojjeta. Jaalalli inni baandii jiituudhaaf qabu intala isaa jalqabaatiif jiituu jedhee maqaa baaseera. Kanaaf jiituu keessatti yeroo hunda urgiin natti hima ture. Baay'ee jiituu yeroo natti himu. Jaalalli isin walii qabdan kabajni isin walii qabdan waliin yeroo hojjettan kanatti immoo irra caalaatti jaalalli ogummaa keessaniif qabdan ajaa'iba ture. Egaa jiituu booda baandii galtan kaminni? Baandii Urjii jedhamutu bulchiinsa magaalaa keessatti hundaa'e asumatti. Dorgomnee yeroo sanii baandii san kan galle ijoollee jiituu keessaa irfa jiituun bittinnooftee waggaa tokko teenyeen booda beeksisni maxxanfamnaan aartiin kun nama dhiisu mire shaakallii muuziqaa godhuu waan qabduuf uummatattis yeroo mara mul'achuu waan qabduuf dirqama dorgomnee seenne. In seenne ijoollee baay'ee keessaa ijoollee jiituu keessaa caaltu shubbisaan dabarte ani weellisummaan dabre. Mustafaa Faallee yeroo san achi turanii isaan immoo warra nu dura marsaa lammaffaadha nu kan galle. Yani Hawwii Tazarraa Faallee ni jirti. Haceen illee ture. Kan akka Fayyisaa Furiillee Asteer Walda Gabriel seenaniit baandicha kana keessa yeroo dheeraaf tajaajilanii carraa biraa argatan karaa alaatti karas deemanii akkas ture. Ammaati baandii Urjii Adaamaa keessa jira. Baandii Urjii Adaamaa keessa sagantaalee televezyiiniidhaaf ayyaana qophaa'an hunda irratti sirboota godinaalee hunda sirbuudhaan beekamta. Garuu duubatti ammas duubatti si deebiseetiin sirba kee taakkee yoololoo isaallee dhiifama. Sirba sana yeroo hojjettu sirba sana yeroo dhaga'anis ijoollummaa koo ni yaadadha. Namni hundi ijoollummaa isaatti deebi'eetiin yaadata. Ati immoo jaalalaan gooteetiin sirba sana ijoollummaa kennas akka yaadannu jaalala immoo dargaggummaatti dhufnee booda kan jiru sana wal qabsiisteetiin hojjette waan ta'eef sirba sana edaloo fi yoololoo isaa nu barreessee akkamitti jaalattee immoo hojjette ijoollummaa kee immoo achi keessatti argitamu. Dhugaadha. Sirbichi sirba aadaati sirba yeroo ijoollummaa taphatamuudha. Sirba san baandii godina Shawaa Bahaa Odaa Nabee jedhamu asii Zuwaay galee ture yoo godinni Shawaa Bahaa gara Zuwaay deemisan. Inna Xilaawun qindeessaa muuziqaatii isaa waliin sirreessinee hojjenne. Xilaawun ammallee istuudiyoo qaba. Xilaawun Tolaa. Yeroo san sirboota keenyallee isaan qindeessaa ture. Sirba san isa jalqabaa isaa waliin sirreessinee ani aadaa kana fidee itti himnaan immoo meeshaa faranjiitiin taphata waan ta'eef karaa ammayyaas fakkeechine waliin sirreessinee hojjenne na baay'ee bareeda ture. Yeroo san walaloos yeedaloos isa Xilaawun wajjin walumaan sirreessine. Asirratti garuu waa'ee Xilaawun osoo dubbatiin anis kan biran dabare
Xillaa'oon ijoollee hedduu akka keessanii baasuu irratti nama galateeffatamuu qabuu fi nama hojii cimaa hojjetaatiniin turedha. Ammas hojjetaatiniin jira. Xillaa'oon Tolaa istiidiyoo mataasaa qaba. Weellistoota hedduugaa maqaa dhoofneetiniin fixuu hin dandeenyu hedduudhaaf sirba qindeesseera. Hangas garuu namoota immoo hanga xaarii isaanii namoota kabajas hin arganne maqaas baay'ee hin fudhanneedha isaanii jechuudha. As keessatti waa'ee Xillaa'oon maal jettame asumaanis galateeffachuus. Xillaa'oon waliin kan dhufne muuziqaa kanattis kan waliin jalqaba turre waan ta'eef ammallee hojii kiyya haarawaa isa biratti hojjechaa jiraan. Maaliif ayyaantummaa walii waan qabnuuf jechaadha. Namni tokko hojii hojjeteef qofa beekamuu hin danda'u. Namni yoo jaalalli jiraatee ayyaantummaa walitti jiraatte wal qabatee baa beektaa. Yeroo san sirba yaa ayyaana Oromoodhaa aadaa teenya galchi jedhee urgiin sirbe san sirba kiyya amma waaqeffannaa kana isatti dalage. Jidduudhaan illee gara biraa deemnee hojjenne haga sirboota inni hojjetee san waan boolli ta'ee hin baaneef ammallee walumatti dachaanee hojii haaraa waliin hojjechaa irra micaacimaadha. Xillaa'oon. Kanaaf egaa Xillaa'ooniin hojii ati hojjette hundaa fi hedduu si galateeffannaa sitti boonnas kana booda egaa hojii gugurdaa si hojjetta jenneetiniin amanna. Hiriyaan kee duriis si galateeffachaatiniin jira. Egaa Taganee amma egaa yeroon ammaa kun irreechi keenyas dhufaa jira. Isin immoo jalqaba egaa yeroo irreechi hin beekamnetti yeroo namni muraasni deemutti waaqeffatutti yeroo namni muraasni irreecha deemeetiniin irreeffatu sanitti sirba waaqeffannaa irreecha deemaa jettanii sirbitanii. Mee yeroo sana egaa wanta akkasii xiqqoo qormaata sitti ta'e jira yeroo sirba kana hojjettutti? Hojii tokko hojjettu qormaan numa jira. Keessattuu hojii muuziqaa kana hojjechuudhaaf baasii garaa garaati si barbaachisaa mire. Inni qormaata tokko. Kan biraa of kenninee waan hojjennuuf qormaan illee jiraachaa olii akka qormaatatti madaalu. Isa jiru san gara waan gaariitti jijjiirretti hojjenna waan ta'eef qormaan nagas mara na mudateetoo dubbadhullee hin jiru. Irra caalatti immoo faayidaa beekamaadha. Artistoonni keenya faayidaa addaa argatanii hin jiru. Garuu hanga yeroo sana yeroo namni muraasni irreecha Bishooftuu deemeetiniin yeroo irreeffatutti isin uummata sirbaan kakaasaa yeroo turtan sanitti amma immoo namni miiliyoonaan baheetiniin aadaa isaa kabajuutti kan Bishooftuurra dabalatee immoo kan aadaa keenya duudhaa duriitti deebinee Finfinneettis irreechi keenya gaggeeffamaa jira. Kan yoo argitu immoo maaltu si dhaga'ama? Aarsaa ati kaffalte kanaaf. Ani Oromoorraa dhalachuun kiyya qofti gammachuu guddaa naaf qaban baay'ee. Bagaan Oromoo ta'e bagaan Oromoof sirbe. Ammallee keessi keenya gammachuu guddaa qaba. Finfinneetti dhaqnee irreeffachuun keenya namni miliyoonaan aganatti baheetoo irreeffachuun isaa akka tasaa ta'een dhalataa naannoo kanaati. Yeroo dura irreecha Arsadii dhaqnu 97 nama 1000 lakkaa'u miliyoonaa miti kan fuulduratti baanee sirbinu xiqqaa ture. Wanti sun guddatee aadaan keenya duraan bade sun akkanatti boolli ta'ee addunyaa irratti yoo mul'atu gammachuun kana caala hin jiru. Gammachuu guddaan itti dhaga'ama. Gara fuulduraas kana irratti hojjechaa deemna. Egaa inni dirqamadha. Garuu irra caalaatti maanni namoonni amma haarawaa waa'ee irreechaa sirban dhiyoo isin booda irratti waggaa hedduu booda isin booda irratti kan sirbi hojjetaa jirani. Isin immoo jalqaba irraayyuu yeroo baandiin Odaa Nabee yeroo hojjetanirraa kaayoo aadaan baddee galtee yeroo jedhamurraa kaatanii hojjechaa jirtanii. Kanaaf galata guddaa qabdu. Hojii keessaniin hojii isin hojjettaniin uummata sirriitti waan dadammaqsitanii fi hangana aadaan keenya addunyaattis beekamee namni hundi amantiidhaan gosaan osoo waliin qoodin amantiin kan dhuunfaati aadaan garuu kan walooti jedhee hangana uummanni miliyoonaan baatiniin irreecha irreeffataatiin jira. Galata guddaa waan qabdaniif sirba waaqeffannaa kana irra nu jedhiiti xiqqoo
nuti sirba kana hin affeerra. Amantii dur jiru Oromoon martuu waaqeffannaa jenna malkaaf tulluutti wal geenye koottaa rabbi kadhanna. Sabni Oromoo koottaa irreecha dhaqna sabni Oromoo koottaa irreecha dhaqna. Malkaa fi tulluu baanee rabbi kadhanna malkaa fi tulluu baanee rabbi kadhanna. Sirba kana remix gochaa jirta kanatti miteetti duratti sirba remix goote kana kallattiidhaan daawwattoota keenyatti affeerreetiniin irreecha barana irreecha fakkeessineetiniin walitti deebina turtii gaarii.
dhufa irreechi ijoollee yaada deechisa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun VTV dha. VTV keessaa immoo sagantaa sanbata keessaniiti. Sanbata keessan nu kennu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Nutis sanbata keenya kunoo jennee isiniif kenninee jirra. Har'a kunoo sa'aatiin kun kan ittiin argamnu sagantaa keessummaa sanbataati. Keessummaa sanbataa keenyaa har'a aartistii weellisaa keenyaa Taganee Nagaash. Taganee Nagaash sanbata kee nu kennu keetiif hedduu si galateeffanna ammas. Egaa sirba irreechaa sirba waaqeffannaa dhageenyeetiniin walitti deebinee jirra. Taganee mee albama lama qabda. Albamoota kee lamaan keessaa egaa ilma waliin caalchisanii mee sirbi ati baay'ee jaalattu sirba kam? Akkumaatu jette ilma waliin caalchisan. Abbaan ilma jibbuu amala isaa jibbaa kan jedhantu jira malee. Akkasanii sirboota hedduu hojjedhe keessaan sirba akka waaqeffannaa jaaladhuu fi uummanni illee ittiin na kabaju yeroo OBN hin dhaabbatin OBS hin dhaabbatin xooraayilochi oli Finfinnee keessa reediyoon tokko ni jira yeroo afaan Oromoo sa'aa tokko moo lama qofattaa saamu. Raadiyoo biyyoolessaa. Achitti shibbireen faan achi hojjetan kan ammaas dhufan yeroo sanitti sirba kanaan kan intervii ta'ee ture beektaa 98-99 inna kun yaadannoo guddaa waan ta'eef sirboota hedduu sanii asillee hojjedhu kan kana adda jedheen adda baafadha. Sirboota jaalalaa itti sirbite mudannoo addaa qabdaa dhugamatti immoo nama dubartii jaalatte tokkoof kan sirbite qabdaa achi keessa. Sirbi takkanii jirti sirba si malee didee garaan koo jettu takkanii jirti. Si malee didee garaan koo jaleetiyaa si malee didee garaan jedhu balleessee gaadhiifama. Innaa sirbi sun seenaa dhugaa ni qabdi mana barumsaatti yeroo kibabiin tokko ni jiranii achumaa jalqaba beektaa waa'een aartii kun yeroo san 80moota keessa kanan sirbuun jalqaba dhufee jiituu wajjin akka sirba qeenxeetti gallakkise sirbi sun seenaa xiqqoo ni qabdi jechuu barbaadeen. Wanti sun itti fufee haga ammaa ka dhufee moo achumatti ka? Achumatti hafe asitti haarawamu jalqabame. Sirbi duriyaa fi sirba haarawaan amma immoo? Garuu anaaf ta'uu baatu namoonni hedduun sirba sanii jireenya gaarii akka jiraachaa turan natti himu. Bakka qaamanis bilbilaanis sirba kanaan hin beekani bakka. Kanan lama ta'e kanan afur ta'e warri jedhani jiru. Sirba sana affeeranii kol fuudhan sanii. Ana qofaaf osoo hin ta'in sirboonni yoo hojjettu uummata giddu galeessa godhattee hojjetta waan ta'eef hojjetanii jiru. Mee egaa maatii horatteertaa? Ijoollee qaba ijoollee lama. Ijoollee dhiiraa lama. Ijoollee dhiiraa baay'ee bareeda. Maqaa isaanii? Yeroo san Taganee fi Kennaa Taganee. Kennaa fi yeroo san isaaniif gaa ayyaanni bara haaraa kun jira irreechi dhufaa jira masqalli jira bara nagaan geessanii jechuun hin dandeessaa akkasumas haadha warraa keetiinis baga nagaan geesse jechuun hin dandeessaa. Egaa maatii koo fooddaa kanaan dhufee baga waggaa haaraa bara 2015 isin ga'ee haadha warraa kiyyas maatii haadha warraa kiyyas maatii kiyyas ijoollee xiyyaanillee baga waliin nu ga'een jedhaan. Ammas gaa baga bara haaraa 2015 isiin ga'e akkasumas irreechi keenya dhufaa jira ammoo irreechaan immoo sirriitti waan barbaadde sii guute akka irreecha keenya baranaa irreeffannu gaa waaqayyo kadhachaa. Ammas duubatti si deebisuuti
yeroo sana kilipii muuziik viidiyoon hin baratamne yeroo sanitti even taakke sirba jedhu irratti daansii ajaa'ibaatu jira sirba san irratti koreograafii isaa eenyutu hojjete? Si ajaa'iba. Girmaa Warquu ture yeroo san. Girmaan akka carraa ta'e nama nu dura magaalaa galee waan ta'eef waan hunda ni beeka. Gama ta'eet akkas jedha. Daansiin yeroo dubartoonni isaan immoo ijoollee Adaamaatti beektaa ijoollee Adaamaa sarkasii keessa turan ijoollee muuziqaa kanatti dhiyeenya qabanidha. Inna Girmaa ture yeroo sanitti waan kana. Daansiin sun garuu amma maaliif hin hojjetan? Hin jiru ammas kilipiiwwan irratti. Daansiin durii suni baay'ee ajaa'ibadha. Daayireektarii Girmaa Warquu ture. Maal seetere waan akka ammayyaa kanatti of harkisuunis xiqqoo of dagachuu taate waan ta'eef hagasumar garuu isin baay'ee yeroo san baay'ee jaalatamaa ture. Muuziik viidiyoon baay'een hin jiru afaan Oromootiin isin kan jalqabaati. Kan urgii daadhiin faa hojjetan. Awwal Usmaan faan kan daayireekti godhan jalqabarra kan turan. San boodadha Fayyisaa Furii faa kilipiidhaan kan dhufan. Isin jalqabadha. Baalee Bu'aa Amin Huseen faa yeroo hojjetan kan jalqaba waan taataniif. Garuu ammatti wanto kaameraan ammayyaan dhufee amma haalli itti kilipii hojjennu baay'een jijjiiramee jira. Shubbisni aadaa yeroo san shubbisamu jijjiiramee jira. Garuu hojiilee ati yeroo san hojjettee amma hojjetamaa jiruun yoo wal madaalchistee ilaaltu maaltu si dhagahama? Ittiin boontu hojii yeroo san hojjetan. Dhugaadha. Namni waan jalqabaa dagachuu hin qabu beektaa? Sirriitti boonna. Garuu ammarree sirba waaqeffannaa kana riimiksii ka godheef kaameraa yeroo san itti waraabamee fi kan amma qulqullinaan garaagarummaa waan qabaniif waan uummanni jaalatu irra deebitee yoo haaromsite gaarii ta'a beektaa? Malee sanitti gaabbii hin qabnu baay'ee bareeda. Ani garuu hojii isin hojjettanitti baay'een boona. Maaliif yeroo sanitti yeroo wanti afaan Oromootiin muuziik viidiyoon baay'een akkasitti hin hojjetamnetti isin cabsitanii seentanii hojjechuu keessaniif galata guddaa qabdu. Galata. Egaa mee immoo baandii urjii keessatti kilipii muuziik viidiyoo hojjechuudhaan sirba albama lamaan hojjetteen saniin boodatti ummata biraan ga'uutti dhabamtee mul'attu malee waltajjii irratti sirriitti hojjetta. Waltajjii garaagaraa hin hojjetta. Baandii urjii Adaamaa keessatti ammas miseensa taateetiin hin hojjetaa jirta. Mee akkamii ammatti yeroo sangaa yeroo aarsaatti kaffaltanii ummata bira sirba geessaa jirtu. Amma maalinni barumsi akkuma jirutti ta'e kareef naan jette maalinni rakkoo kan ta'u albama baasuudhaaf kilipii hojjechuudhaaf rakkoo kan ta'u maalinni ammatti? Rakkoon hedduu jira. Inni akkanatti fooddanii hin haasofnes ni jira. Kan immoo haasa'amu soo kaafne tokkoffaa weellisaan Oromoo rakkoo diinagdee qaba beektaa? Aartii Oromoo guddisuudhaaf gargaarsa abbootii qabeenyaa namoota bakka gurguddoo jiranii barbaada. Kanaaf yoo hojjettu immoo hojiin yeroo dorgommiiti. Hojii dorgomaa ta'e hojjechuudhaaf baasii guddaa baastee hojjechuu qabda. Kilipii tokko hojjechuuf qarshii 100,000 baasuu qabda. Xiqqaadha inni. Inni xiqqaa. Yoo inni dhabame immoo callisuutu caala. Akkanatti badanii dhufuutu caala waan hin taane qabanii dhufuurra. Kanaaf ta'us garuu ani keessan hojii aartiiti kanaan ittiin jiraachaa jiru ammas jireenya keenyaan gaggeessaa jiru ijoollee kanan barsiisuun cidhanaan hojjedha. Konsertiiwwan garaagaraa eebba hoteelota sirboota filatamoo ta'an sirboota ijoolleen keenya sirban hedduu sirbii yoo ati sirbitu uummata kaasitoo utaalchisu ni jira. Amma sirbi irreechaa kan akka caalaa sirboota sirba sinnishaa'u hedduu jiru sirboonni isa fakkaatan sirba akka bulloo isaan kiyyarratti dabalee yoon sirbe
ummata biraan fagaanne jecha. Keessan. Namoonni eenyatti si beeknus beekna. Waltajjii garaarratti si argina. Gama muuziik viidiyootiin baddee namoota jedhaniif sin arginu. Maaliif yaadannoo hedduutti duubatti yeroo deebinu sirboota kee durii yeroo dhageenyu duubatti nu deebisa. Yaadannoo hedduu keessa nu galcha. Kanaaf ammatti hojii bareeda yoo qabaatte VTV yookaan Instituutiin Aartii Oromiyaa hojii bareeda muuziik viidiyoo itti hojjetamu yookaan immoo kan sirboota duraanii keessaa remix gooteetiniin kan hojjettu yoo kan jiraatu ta'e muuziik viidiyoo isaa guutuu cover nuti goonee hojjenne yoo maal jedhu. Galatoomaa jedhama. Asumarraa jalqabdan sirbuma irreechaa waaqeffannaa jedhu isaanii kabiraa hojii haaraa fidee dhufullee amma irreecha kana olee kan eebbisiisu ni jira beekta. Hojii haaraa albamadhaan moo qeenxee sirba bareeda isaa hojjedhee eebbisuudhaafillee qophiirra jira. Baatii tokkoon booda kanaaf warri jaalattoonni aartii fi artistoota Oromoo ta'anis akka nu cinaa dhaabbatanii fi aartii Oromoo kan akka jajjabeessan ergaa sin dabarsu. Oduun isaa dhumateera? Oduu xumurameera. Xumurameera. Kanaaf waan xiqqoo achirraa daawwattoota kennaaf huntoo jennee karoora of dura immoo maal hojjechuudhaaf gama walluutiin albama baasuu karoora kee mee nutti himi isaan dhageessisna dhumarra. Inni yeroo magee wayya surprise godhu wayya. Sirba aadaa moo ammayyaa? Wal keessa. Wal keessa. Ayyee jabaadhu. Egaa nu biraa galata guddaa qabda. Ayyaana irreechaa kana bara haaraa 2015 kanaan immoo baga ittiin si ga'e ayyaanni ayyaana gaarii kan maatii keetiin biyya hunda waliin itti gammaddu siif haa ta'u. Keessummaa kenna ta'uudhaaf eeyyamamaa ta'uu keetiif hedduu si galateeffannaa sanbata kennu kennuu keetiif hedduu si galateeffannaa. Daawwattoota kennaan wanta jechuu ni barbaaddu yoo jiraate gaa carraadhumaa sii kenna. Ulfaadhaa isinis asitti na yaamtanii too sagantaa kanarratti naaf affeeruu keessaniif galata guddaa isiniif qaba. Ittaansuudhaan sirbootumaan amma gara fuulduraa eebbisu kanas warri na duuba dhaabbatan hedduutu jiru. Beektonni warri walaloo barreessan erga hojiin bee booda kaniin maqaa dha'u. Isaan ni beeku warri walaloo barreessan warri yeedaloo warri immoo sirbu waaqeffannaa kanallee riimiksii godhii hojii gaariidha jedhanii namoonni gurguddoon yaadanis qabeenyanis na bira dhaabbatan gaafa immoo eebbaa sanaan booda deebi'ee waan galateeffadhuuf kana jechuun barbaada. Xumura. Egaa weellisaa kenna Taganee Nagaash hedduu galateeffannaani daawwattoota kenna isinis sanbata keessan nu kennitanii nu waliin turuu keessaniin hedduu isin galateeffannaa. Egaa har'aaf keessummaa kenna waliin turtiin qabnu kanumaan xumurama. VTV sanbatni keessan sagantaawwan biraatiin itti fufa turtii gaarii yeroo gaarii VTV sanbata keessan.